Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota miree orootuuf biyyaalaaf biyya keessaa kan jirtan nageenyaaf jaalallee Kiristoos isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii an nagaa kiyya fayyaa kootii waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u jira jirtu isiniin jedha. Warroonni chaanaalii kootiif aaraa taatan subscribe gochuun akka maatii naa taatan warroonni immoo maatii naa taatanii jirtan share like gochuun akka na cinaa dhaabbattan asumaan isin gaafadha. Har'ammoo egaa mata duree tokko qabadhee gar keessan dhufeen jira jechuudha. Mata duree kanarraa hundi keessan iyyuu ni jaalattu jedhee abdiin qaba. Mata dureen koo guyyaa har'aa mammaaksota afaan Oromooti jechuudha. Mammaaksota afaan Oromoo keessatti egaa gahee olaanaa qaba jechuudha. Karaalee garaagaraatiin mammaaksa afaan Oromoo inni fayyadamna jechuudha. Faayidaan inni qabu baay'eedha jechuudha. Kanaaf yeroo darbee mammaaksa kana keessaa tokko kaasee hanga 20 isin biraan gaheetan ture jechuudha. Isarratti baay'een keessan jaalattanii akkasumallee naa barreessaa 2-3 naa barreessaa kan hin jedhe baay'een keessan baay'ee kan naa barreessitan iyyuu jirtu jechuudha. Maaliif ani guyyaa waa tokko asirratti isin himu isinirraayis kan beektaniirraayis akkanaa qooddan isinii jechaatani kan asirratti himaa jiru. Isarraan warroonni naa qooddan illee warroonni natti himtan illee galatoomaan isiniin jedha. Anis immoo har'a mammaaksota kanagaa gahee olaanaa qaba. Afaan Oromoo keessatti gahee olaanaa qaba. Dubbii dheeraa tokko gabaabsannee ibsachuuf akkasuma immoo karaalee dubbii ittiin xumuruudhaaf ittiin miidhagfachuuf illee afaan Oromoo keessarratti karaalee garaagaraatiin mammaaksa afaan Oromoo kana hin fayyadamna. Bu'aa olaanaa kan qabudha. Gahee olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf anis kanuma abbootiin keenya yeroo jalqabaa barreessan nu immoo haadhotii keenyarraa abbootii keenyarraa dhageenya kana anis immoo gara dhalataa dhufuutti waan dabarse yookiin immoo nuyirraa immoo nuyi yeroo kana immoo kan dhaggeeffanne kana gara ittaanatti gara dhalataa ittaanutti dabarsuu qabna. Wantoota abbootiin keenya haadhotiin keenya lafa kaanii darban kana wantoota gahee olaanaa qabu kana wantoota dubbii miidhagsuuf nu gargaaru kana nutillee gara ittaanutti dabarsuu qabna waan hin jedheef walitti gumaachee hanga 20 har'as isin qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Kanaaf isin immoo like share gochuun akka nu dura dhaabbattan asumaan isin gaafadha. Gara mammaaksa kootiitti isiniif hin darba jechuudha. Egaa har'agaa 21 irraa kaasee hanga 40tti isiniif gumaachuudhaaf dhufeetan jira. Mammaaksa kanas immoo akka jaalattan akka dhalataan gara fuulduraatti dhufutti fayyadamu abdiin qaba jechuudha. Maaliif wantoota dubbiin mammaaksa malee hin bareedu. Mammaaksi dubbii hin miidhagsaa hin bareechaa galchuu danda'a. Wantoota garaagaraatiif nu fayyada waan ta'eef akka dhaggeeffattan isiniin jedha. Egaa 21 irratti bishaan mataa ga'ee miila hin hanqatu jedhanii mammaaku uummanni Oromoo jechuudha. 22 irratti namni ilkaan bareedu hidhii walitti hin qabatu jedha. 23ffaan of jechuun loon lamaa tikseen 2000 jedhanii mammaaku uummanni Oromoo jedhu. 24ffaan buddeena nama quubsuu eelee irratti beekuu jedhee mammaaka uummanni Oromoo jechuudha. Akkuma isiniin jedhee mammaaksi gahee olaanaa qaba. Wantoota mammaakamuuf qabaa isiniin jedheera akka hubattan asumaan isinitti immoo barbaada jechuudha. 25ffaan ollaan akkam bultee beekaa akkatti bulee abbaatu beekaa jedhamee mammaakamaa jechuudha. 26ffaan jabbiin boru kormaa ta'uu haadha jalatti beekuu jedhamee mammaakaa jechuudha. 27ffaan jaamtu jaamti malee saree ija hin dhiqanii jedhanii mammaakuu jechuudha. 28ffaan dhabni dhagaa caala jabaataa jedhamee mammaakamaa jechuudha. 29ffaan borumbeennen qoda bokoon ishee lama jedhamee mammaakaa uummanni Oromoo jechuudha. 30ffaan qaalluun kan ofiituu hin beektu kan namaa raajii jedhanii mammaaku. 31ffaan harreedhaa hin qabdu
farda namaa tuffatti jedhamee mammaakamaa jechuudha. Egaayyee akkuma isiniin jedhee mammaaksi kun yeroo mammaakamu hiika mataasaa danda'ee fi bakkeetti mammaakamu qaba. Kaan isaanii dubbii dhugoomsuuf kan mammaakaman yoo ta'anii kaan isaanii dubbiidhaan xumursiisuuf mammaakamu isaa ni hubattu jedhee abdiin qaba. Kaan isaanii dubbiitu tokko dhugoomsuudhaaf xumursiisuudhaaf akkasuma hiikaalee karaalee garaagaraatiin dubbii keessatti miidhagsuudhaaf mammaaksi afaan Oromoo nu fayyadaa jechuudha. Kanaaf akka itti fayyadamtaan dhalataan dhufus akka itti fayyadamuuf tokkoon isaatiin hiika isaatiin isin qabadhee dhufuu nan danda'a. Garuu amma bisaatii isaatiitiin hanga 40 egaa isin qabadhee dhufee jira. Hanga dhumaatti egaa akka dhaggeeffattan akkana waliin turtan abdiin qaba jechuudha. 32ffaan akkas jedha. Malaaf malli jira, mucaaf harmi jira jedhamee mammaakamaa jechuudha. 33ffaan otuma kokkolfuu gubadhaa jettee akaayyinii jedhamee mammaakamaa jechuudha. 34ffaan lamanan suufan jettee jaartiin qullubbii hattee jedhamee mammaakamaa jechuudha. 35ffaan miila lama qabaataniif muka lama yaabbatanii jedhee mammaaka jechuudha. Egaa akkuma isiniin jedhe mammaaksi gahee olaanaa qaba. Akka irraa hubattan abdiin qaba. Akka irraa hubatu dhaloonni dhufullee akka itti fayyadamu nu illee dhaloota dhufuuf akka dabarsinu anillee chaanaala koo irratti dabarsuu kan hin barbaadudhaa fi wantoota barsiisuu akkasuma bashannansiisuu yookiin bohaartii qabuudha malee qabuudha kan irratti dabarsuu barbaadu. Kanaaf immoo kanarratti immoo akka irraa baratan nan barbaada. Kanaaf akka irraa baratan abdiin qaban isiniin jedhaa. Hedduu akka jaalattanillee abdiin qaba. Ittiin isiniif fufaa hanga xumuraatti dhaggeeffadha. 36ffaan andaanqoon haatee kan ittiin qalan baastee jedhamee mammaakamaa jechuudha. 37ffaan quuqa itillee kan afuu hin arguu kana irra rafutu argaa jedhamee mammaakamaa jechuudha. 38ffaan yoo abbaan iyyate ollaan birmataa jedhamee mammaakamaa jechuudha. 39ffaan akka beelootiin sirbaan morma nama jallisaa jedhameet mammaakamaa jechuudha. 40ffaan baraa fi furguggee gadi jedhaniit dabarfatu jedhameet mammaaka uummanni Oromoo keenyaa jechuudha. 41ffaan kabajaa fi barcumaa abbaatuuf jalaan deemaa jedhamee mammaakama jechuudha. 42ffaan gowwaan bishaan keessa taa'ee dheebotaa jedhanii mammaakama. Dhugaa dubbachuu fi mammaaksi ani hedduu jaaladha jechuudha. Hedduu natti tolas jechuudha. Akka koo warri jaalattanis jiraachuu dandeessu. Maaliif gahee olaanaa qaba. Wantoota barsiisoo hedduu of keessaa qaba. Maaliif dubbii miidhagsuuf karaalee garaagaraatiin mammaaksatti yoo fayyadamnu dubbii keenya ittiin xumurachuuf illee wantoota garaagaraatiin faayidaalee garaagaraa qaba. Kanaaf mammaaksa warri jaalattan itti fayyadamuu dandeessu. Warroonni beektan rakkina hin qabu, warri hin beekne immoo irraa barachuu irraa dhaggeeffachuu dandeessu isiniin jedha. Maaliif gahee olaanaa qaba, barachuus isin barbaachisiisa. Kan beekumsi yoo guute sammuu guutee gadi namu waan ta'eef beekumsi namaaf fayyada waan ta'eef yoo dhaggeeffattan isin fayyada malee isin hin miidhu jechuudha. Wanti gaarii yoo dhaggeeffatanii nu fayyada, numaaf ta'a, boruuf ta'a malee wanti nu miidhu hin jiru waan ta'eef akka dhaggeeffattan isiniin jedha. Isinillee
wantoota beektanirraa mammaaksota beektanirraa kan sammuu keessanitti qabaattanirraa mammaaksa 2-3 isaa ta'u koomintii jalatti akkanaa barreessitan ani immoo kanan caala isinirraa barachuu yookiin immoo isinirraa kan hin dhaggeeffadhe sanallee akkasuma deebisee isiniif fiduu waan barbaaduuf koomintii jalatti illee akkanaa barreessitan isinirraas barachuu barbaada iddoo dogoggora qabu irratti illee yoo dogoggora jiraatillee yoo dogoggora qabaatillee akkanaaf sirreessitan asumaan isin gaafadhaa hunduma keessaniyyuu hedduun isin jaaladhaa hedduun isin kabaja jechuudha kanaaf jalqabarraa kaastanii hanga dhumaatti dhaggeeffattan egaa mammaaksa afaan Oromoo haala kanaatiin qabadhee dhiyaachaa jira jechuudha isinillee bakka dogoggorri jiraatu irratti akkana barsiiftaan koomentii jalatti akkanaaf ibsitaan asumaan abdiin qabaa yoo isinitti tole immoo yoo isinitti tole laayikii sheerii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha warroonni maatii naaf hin taane immoo seentanii sabiskiraayib gochuun maatii akkanaaf taatanillee asumaan isin gaafadha jechuudha egaa sagantaan guyyaarraa asuma irratti isiniif kan hin xumuru ta'a yeroo itti egaa sagantaa biraatiin akka walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja turtii gaarii isiniif haa ta'u baay